هاي مكان خيني سنجا مكان هي سالية خدير نانجان ترى مكان خيني سنجا خدير كمان نانجاني مكان هي جعلت مسات جام دراسة مكان هي فامي أبدي أحمد نانجان مكان هي أمينة يوسف جامة مكان خيني سنجان عبد الرحمن علي نانجان أيانتو كمال دران درسي مكان هي سيمالي نانجان سيمالي إني سيمالي هاش نانجان خليل أحمد نانجاني مكان هي ناصر أحمد جامة سالية خدير مالي فستر كم تاني أرانتنا والله دوار محمد أركو في هيدو قمتو هيدو سنة دعامي سني في ساركو بس تياركمي ما فلانو في كوباي سيرتا إيه كوباي تنزرا كعارتين كوباي زرا ये मैं फिर डाबिले से ऐसा और मोती फर्रा का जवार खाना फाड़ा माल डाम था मैं अक्का अम्मा फकेन्या पाबाओ काफाओ जरामे इसान खाने हो खबर फिलने हुबनी कहीं नहीं फचावे था खाना वो माल डाम था tokkummaa qabaachuu qaban uummanni Oromoo tokkummaan bareeda Oromoon ilaa har'aatu tokkummaa dhabdeetii akkana faffacaate malee humna dhabdeetii miti saniifuu akkanuma tokkummaa kana cibsanii akka itti fufaniin isaaniif dhaama fuula duraafillee. Mee guyyaa har'aan tana maaliif asitti argamte? Har'a hoogganaa qeerroo Jawar Mahammadii fi Piroofeesar Maraaraa Guddinaa KFO'n sababa Dirree Dhawaa dhuftetti isaan simachuudhaaf asitti argamne. Ayyee KFO akkami KFO'n qobaasii dhufuun gammachuu irraa qabdamoo? Ati wanni guddaan wanni nu gammachiisu wanni nuti khalee barbaannu wanni khalee Oromoo irraa barbaannu har'aan tana hojiidhaan qabatamaan waan ta'ee nu agarru jirruuf jecha tokkummaan Oromoo fi walitti dhufeenyaa fi waldhageettiin Oromoo har'a hojiirra waan nu ooleef jecha nuti KFO abaa'oo paabaa'oo hin jennu wanni nuti jennu maali tokkummaadha tokkummaa san isaanis tokkummaadhaan nu garsiisanii har'aan tana magaalaa afran qalloo magaalaa Dirree Dhawaatti dhufanii akkasitti simannaa isaaniif godhuudhaaf bikka kanatti argamnee jechuudha. Meeqa warra dhaabaa kanaaf dhaamsi ati qabdu maali? Dhaamsini naan qabu ani tokkoffaa irratti namni niin dhaamsa qabuuf Jawar Mahammadii innis dhaamsa kiyya guddaan maali ammaan tana nuti filannoo kanaan hooqa injifannu taane wanni nuti isarraa barbaannu tokkoffaan daangaa Oromiyaa nu sararu Oromoon lammiin Oromoo taate lubbuun isaanii wabii harkachuu bobbahanii galuudhaaf konfidensiidhaan gabbahanii mana isaaniitti ol deebi'uu danda'u hidhaan irraa dhaabbachuu sambooda hara misoomatti qeyroo akka bobbaasuun dhaamsa ergaaf jechuudha. Caaltuu Muusaa akkam? Nagaan? Maaliif dhufte? Wallaahi wanneen hin dhufeef obbo Jawar abbaa qeerroo maandisa qabsoo Oromooti har'a guyyaa har'aa magaalaa Dirree Dhawaa onaa afran qallootti argamee isa simachuudhaaf asitti argamne jechuudha. Jawaaris ta'ee dhaabbilee Oromoo hundaaf dhaamsa ati qabdu maaltu jira? Dhaamsini nan qabu akkuma ammaan tana Oromoon takka taatee yeroo ammaan tana jechuun walitti jabaannee hangana as geenye boorullee kanaa ol inshaallah ni geenya jeetii yaada akkanumatti akka itti fufaniin. Aya faamii keenya mee maaliif asitti argamte guyyaa har'aa? guyyaa har'aa guyyaa addaa obboleessa abbaa keenya abbaa qeerroo kan ta'e Jawar Mahammadii fi akkasumattis Koongireesii Federaalistii Oromoo dhiigaa fi lafee duudaa ilmaan Oromoo kan ta'e paartii siyaasaa sanii hojii guyyaa har'aa kan isaan simachuudhaaf iddoo sanatti argamne jechuudha. Mee isaan kanaafoo maal dhaamtamee waan dhaammachuu barbaadee jira? Dhaamsiin ani KFO'dhaaf yookiin Koongireesii Federaalistii Oromoodhaaf dhaamu barbaadu kaleessa Oromoon bittinnaa'uudhaan sagaleen sii faffaca'uudhaan alagaadhaaf gabroomnee sagaleen teenya garagaraa bubbutamnee biyya teenyatti abbummaa dhabnee mana keenyatti ifi abboomuu dadhabne lafa teenya biyya teenya jireenya keenya guutuu alagaan saamamneeti kan kaleessa jiraachaa jiru. Kanaafuu sirni kaleessa waggaa 150 caalaa dabarsinee jirru kana ammas waggaa 27 kana keessatti daran kana caalaa dabarsinee jirra waan ta'eef yeroo ammaa kana keessatti Oromoo yeroo tokkoome kana keessatti Oromoo yeroo takka ta'e waliin deemu kanatti dhaabbileen Oromootis sagalee Oromoo bittinneessee alagaa dura dhaabuu fi diinaaf nu saaxiluu osoo hin ta'in isaanis sagalee keenya kana bikka tokkotti walitti tokko godhanii yeroo kanatti sagalee Oromoo tan ol kaasanii akka gartee carraa kanatti Oromoodhaaf fayyadamanii nu bilisomsanii fi dhaamsa kana dhaamsuu barbaada. Mee Aminaa teenya maaliif asitti argamte? Har'aan tana Jawar fi dhaabbilee KFO simachuuf asitti argamne. Mee filannoof qopheessitee jirta?
Akka ajaa'ibatti nuuf qopheesse. Dhaabbilee siyaasaa Oromootiif maal dhaamta? Dhaabbilee siyaasaa Oromootiif wanni inni dhaamu akka duraanitti faffaca'u osoo hin taane akka dhaabbileen hundinuu walitti tokkummaa uumtee tokko ta'aniin dhaamaaf. Abdurrahman Ali KFO godhattee dhuftee gaati deeggaraa KFO'ti? Beekamaadha. Filannoof qopheessitee jechuudhaati. Filannoof beekama mataa qallee baafaddatiin qaba hundaa'u turan qophaa'ee jira. Akkuma waanuma Jawar jiru eeggatu jira. Gamma duraatis qophaa'inee jira nuti waan hundaafuu. Mee Jawaris ta'ee dhaabbilee siyaasaa Oromootiif dhaamsa ati qabdu maali? An tokko ta'uudha tokkummaa dhaboo kanaatu ilaan garraa Oromoo faffacaase tokko ta'uu nimaaf akkuma dhaaba isaanii keessa hundattuu oon jirtu akkasumatti isaan hundinuu hastaa takkaan mallattoo takkaan nu gaddufuu qaban jennaan isaan hundinuu tanaan dhaabnaaf dhaabni isaanii qaban kana. Akkam nagayaa fayya qabdanii hordoftoota Rooraastiyu guyyaa araantanaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti jilli KFO Jawar Mahammadiin durfamu Stadiumii Dirree Dhawaatti sagantaa adda qabateeti jira. Sagantaa kanarrattis qeerroo fi qarree hawaasni Dirree Dhawaa manguddoo fi ijoolletti osoo waliin qoodin jechuudha dhufanii meedaa tana guutanii hanga alaatti jechuudha. Dirree tana keessatti dhaabbachuu waan dhorkaa ta'eef hanga mooraan ala dhaabbatanii sagalee hayyoota keenyaa dhaggeeffachaa turan. Egaa anilleen amma sagantaan tun jalqabdee dhumtutti kan isin hojii turu ta'a namoota hedduu kan inni haasa'u hojii godhu ta'a isaanan waliin turtii gaarii isin jira. Har'aa guyyaa har'aa kana abbaa keenya abbaa qeerroo gammachuu isaa adda geerrachuuf hojii wal agarree asii dhiyaanne. Mee filannoof qopheessi jirta? Qopheessitti jira ka ajaa'ibaatti. Hayyee dhaabbilee Oromootiif maal dhaamta? Dhaabbileen Oromootiif wanni dhaabuu mirgaa bita keenya ilaallee bika jirruuf quba qabnee waan abbaan keenya nunjee fi guddaan keenya nunjee dhageenyee isaan jalatti hirmaannee filannoo akka filannoo dhaamsa qaba. Waan kana waan sargaaf Oromummaatti mul'isuuf fi Jawar keenya akka mootii biyyaa nu ta'e bulchuu waan barbaannu. Har'a yooniin galee du'ellee sheenaan qabu Jawar ijaan arguu kiyyaaf. Jawar keenya akka qoree biraa muratan hin barbaannu nuti. Jawar jechuun goota keenya ija Oromooti. Jawar dhabuu jechuun nuti akka nama addunyaa tana shaayii nama sukkara hin qabne dhuguuti nuti. Kanaafuu Jawar jechuun ija teenya nurraa tuquus hin barbaannu inni akka mootummaa biyyaa filatamee nu bulchuu barbaanna nuti. Akka duraanitti akka mircaan haa ta'u hin barbaannu. Nama feene maxaranneetiif itti buluu barbaanna. Kanaafuu nuti Jawar jechuun ija teenya rabbiin nu haa eegu. Dhaamsa irraa hanqabu tokkoffaan uummata Oromoo maraan wanna jilli KFO warra dhufe kana sammuutti fudhatanii galaniiti akka gaafa ji'a shaniin booda gaafa filannoo san akka garagara hin taane abaa'oo KFO jennee akka garagara hin taane kaayyoo dhaamsa irraa isaan nu dhaamsan kana guutumaan guutuutti ifaan baasuuf ijoolleen waggaa 18 ol taatan hundumtuu ammarraa kaardii warri hin qabne kaardii baafachuudhaan karaa filannoo gammachuu argitana ifatti muluu bamuluu jechuu akka Oromiyaatti arguudhaaf jila har'a dhufee asii dhaamsa nu dabarse kana akka sirriitti filatan jechuun dhaamsa dabarsaa tan biraa ammoo mootummaadhaaf dhaamsa an dabarsu mootummaa yeroo ammaa Oromoo sabaan addaan qoodeeti miidhaa irra geessisuu jira. Mootummaan dhimma kana nama hundumaa qixaa waan bulchuufi dhimma kana laaleeti komaandii poostii Wallaggaaf Gujii irratti haalaan deemu jiru kana irraa kaasuu qaba. Tanan dhaamsa dabarsaaf mootummaadhaan. Maaliif asitti argama? Arra kana sitti arkamne akkuma beekamutti jilli KFO anaa dhufu kan jiru waan as deemaa jiraniif uummanni keenya uummanni Oromoo hundi haala oowwaa kanaan asitti hayyootan keenya warra abdii gurguddaa irraa qabnu warra seenaalee dabre sirna dabree fi haala jiru hunda nu jijjiiran jee ilmaan Oromoo ilmaan gadaa kana kan abdataa jiru asi qeebaluuf argama. Ayyee mee filannoo qopheessitee jirta? Xalayaa eenyummaa baafattee? Bifa addaan. Ayyee mee dhaabbilee Oromootiif maal dhaamta? Mee filannoo kana eenyu filachuudhaaf hawwii? Wanni guddaan asirratti keessaafuu qeerroo fi qarree hundaaf wanni hin dhaamu tokkoffaa wanni das jiru hayyoonni keenya hundi bifa tasgabbaawaa ta'uun caayaa Oromoo jala wal mari'achuudhaan kan nu dhufan tokko ta'uudha. Akka hin burjaajoyne waan nu abdachiisaniif jecha wanni guddaan filannoo kanaaf dursanii qophaa'uudha malee
eenyuun filaan wanni guddaan nama yaachisu hin qabu. Maaliif jennaan uummanni Oromoo amma hundi agalatoomu abbaan keenya qaree lafa kaa'ee jira. Jawar qaree lafa kaa'ee jira wanni guddaan fe'isu qophaa'uudha. Maaliif jennaan asirratti siyaasonni Oromoo hundi wal ta'uudhaan tokko akka ta'an namni ABO's filee PABO's filee KFO's filee sagaleen Oromoo akka hin bittinnoofne irra yaadanii dalagamee jira. Saniif wanni guddoon qeeroo fi qarreen manguddoonni keenya hundi warreen urmiin isaanii amma 18 olii kaardii itti filmaataa baafachuudhaaf akka if qopheessaniin jaa asirra dhaamsiniin qabu. Wanni guddaan mootummaan asuma wanni hin dhaamu fadhu mootummaan ijoollee teenya ijoollee qeeroo tabadii takka hin qabne tan dagatamtee jirtu. Ijoollee teenya akka nu gadhiisaniin jaa sangubbaan uummanni Oromoo hundi sirna irra dabre ni beeka. Filannoo kanarratti tokkoon isaa kaardii isaa nama darbuuf ni beekna. Kaardii isaa osoo hin daganne akka kaardii isaa itti qophaa'uun jaa. Galatoom. Bulchuu ni danda'a biyya tana ni danda'a jettee yaadde. Akkeenyutti maal? Daba biyya tanaan. Itoophiyaa guutuu namni boon osoo walitti himin namu ijarraa wal beena naaf fakkaata. Lammata deebiyoon ifa godhuu fedheef immoo Jawar my hero my king. Jawar abbaa sabaa sablammii abbaa Oromoo qofaaf osoo hin ta'in sabaa sablammii hundaaf kan dhaabbate. Abbaa federaalizimii waanuma hundaa'uun siin jee boona oomee hedduu irraa caba. Isa Aje warri isa jibbuwaan isa hubatiniif jechuudha. Wanni hubanne hin jiru beekaati ana siima. Wanni isa hubanne hin jiru hundi hubatee beekaati akka isatti maan jaalatamne yaada joof qaban hinaaffaatana duuba jira. Ammoo gareen biraatis akkuma waliin beenu sanitti akka inni achirra waliin baanee jira. Oromoo yoo baate Oromoo maarree yoo taate Jawar yoo achirra baate namni hundi isu abaawoon nu qala jinni nu qala jaambeeta. Wanni akkas jaankaji Oromoo yoo qabaatte immoo akka addunyaa hundaan nurraa hinaafaan siin jaabbalisa kai. Akkasi abbaan keenya Jawar yoo ta'e irra gammachuu qabaan jaa akka Oromootti fi akka nama walii galatti. Mee waggaa 50 as deemuuf biyyatti teenya ta'e Itoophiyaa tanaaf maal hawwitame? Sangaara bummaa beekattee oliyaa. Waan hawwitu amma akka mataa keessatti akka Dubaay sana akka taatu feeta maqaa Ameerika akkam akka taatu. San jechuu duratti yoo rabbi jee nu hundi takka taanee wal taanee akka haala namaatii fi akka nama akka haala biyyattii fi akka bulchaa keenyatti ilaallee namuu jaalalaa fi jibbansi osoo nu keessa hin jirretti New York, Paris akka kana daran akka nu caalee nuuf bareeddu jee yaada abdiin hin qabu. Ayame biyya teenyaaf akka takka du'aa godhe. Biyya teenya. Yaa Rabbi Oromoo يا ربي هذا بيجي بشام بوتينور يا ربي جولك أي رفيق الرئي تكقولي يا ربي ورّا تكتة ولا جي قال مانجو وان سنوها قول ربي ليزت يا ما يسفوني والسلام على المرسلين في تاني قالت والفاد دوات اللي
nama keenya nutumaa eeggataami. Iddoo tana gubbaarra sakeetteessiin jiru waan ta'eef namoonni keenyaas wal keessa laaqamnee jirra waan ta'eef namni nuti akka ijaaf eeggannu as keessa jira nageenya isaatiif jennee fayyaa isaatiif jennee iddoo tana biraa namayyuu akka jirtanitti makiinaan kunis akka dabaree achi gassi koo eeggadha akkanumatti dhiichisaa bohaaraa shubbisaa gara mana keessanii nu gola isin jenna.